Birrii waggaa shan birrii waggaa shan isheen biyya Arabaa hojjette dhoowwatte. Mucayyoon tuni akka birrii isheen hin gaafanneef akka isheen maraattu qoricha ishee irratti hojjisiista jechuudha. Hiriyoonni akkanaallee ni jirani. Isheen garuu hiriyaa waliin nyaadhee dhugee kanan baay'ee ishee amanu baay'ee ishee jaaladhu jette. Isheen biyya Arabaa teessee birrii akkaawuntii hiriyaa ishee irratti ergachaa turte. Isheen tun immoo garuu birrii ishee kana fiqireenyaa ishee waliin wal ta'anii birrii ishee jalaa balleessanii erga birrii isheellee jalaa balleessanii mucayyoo kana akka isheen maraattu yookiin akka isheen birrii kana hin gaafanne kan ishee taasisan jechuudha. Namoonni akkanaallee ni jiran shamarran keessaa kan namaaf yaaduu hin dandeenye. Ashamaa harka fuunee hordoftoota masiyaarsiituu jirra jirtu bakka jirteetti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalamaa. Warroonni maatii koo taatanii na hordofaa jirtan guddaa galatoomaa guddaan isin galateeffadha. Egaa viidiyoo guyyaa har'aa keessatti akkuma jalqaba irratti argitanii fi dhaggeeffattanidha. Dhugaa hedduu nama gaddisiisa. Hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Mucayyoon kun hiriyaa isheetii fi fiqiranyaa isheetiin wal ta'anii mucayyoo kana akka isheen maraattu ishee taasisan jechuudha. Mucayyoon tun biyya Arabaa waggaa shan biyya Arabaa hojjette. Waggaa shanii biyya Arabaa hojjette kana keessatti hiriyaa ishee kanarratti amanteeti kan qarshii ishee ergachaa turte jechuudha. Fiqiranyaa ishee irraa fudhattee jechuudha. Akka isaan wal jaalatan ni beekti. Isheen biyya keessa jirti. Suni wal barsiistee biyya Arabaa turte. Isaan lamaan garuu ishee dhiisee sunis fiqiranyaan isheellee ishee dhiisee hiriyaa ishee kana waliin jaalala eegalanii yookiin ishee waliin jireenya eegale jechuudha. Inni biyya keessatti jireenya eegale isheen qarshii hiriyaa ishee irratti ergaa turte jechuudha. Hiriyaan ishee kun immoo fiqiranyaa ishee kana abbaa manaa ishee godhattee isa waliin jireenya eegaltee isa waliin jiraatti jechuudha. Isheen hiriyaan ishee biyya ormaa jirtu immoo waan kana wanti isheen irraa quba qabdu tokkollee hin jiru isheen hin beektu jechuudha. Qarshii ishee garuu hiriyaa ishee kana irratti ergiti. Fiqiranyaan isheetillee tana waliin abbaa manaa ta'ee jireenya waliin eegalanii waliin jiraachaa jiru. Ishee tana waliin immoo bilbilaan haasa'aa jira jechuudha. Sobaanii sin jaaladha jedhaan jechuudha. Ishee wanti isheen beektu hin jiru biyya keessa hin jirtu. Warroonni biyya keessa jiran hiriyaan isheetii fi fiqiranyaan ishee garuu haala kanaan kana irratti raawwachaa turan jechuudha. Erga waggaa shan hojjettee booda waggaa shan hojjettee xumurtee dingata isheen kan gara biyyaa galte waggaa shaniin booda jechuudha. Gaafa isheen biyyan gala jettee hiriyaa ishee kanatti bilbiltee itti himtu isaan lamaan wal mari'atanii fiqiranyaan isheetii fi hiriyaan isheen birrii irratti ergachaa turte kun wal mari'atanii mucayyoon kun gaafa biyya galte nu hiisisti. Nuti hidhamuu irra birrii ishee irraa waan nyaataniif birrii ishee jala waan balleessaniif waan kennaniif waan hin qabneefiyyuu isheen nu hiisisuu irra nuti akka isheen birrii kana nu hin gaafanne fayyaa ishee dhabsiisuu qabna jedhanii qoricha irratti hojjisiisan akka isheen maraattu taasisanii jechuudha. Walumaa galatti mucayyoon kun amma maraattee yookiin immoo sammuun ishee sirrii miti wanti isheen beektu hin jiru. Birrii hanga har'aatitti biyya Arabaa hojjette eessa akka goote maatiin ishee obboleewwan ishee namni irraa beeku tokkollee hin jiru jechuudha. Mucayyoon kun amma sa'aatii kanatti dhukkubsattee dhukkuba keessa jirti. Isheen kun garuu birrii ishee jalaa fixxee birrii ishee jalaa nyaattee amma birrii deebisiifillee gaafa jedhamtu birrii waan deebistuuf hin qabdu jechuudha. Mucayyoo kana kaameraa dhoksaniiti kan ishee awwaxaxaa yookiin immoo ishee baasisaa turan wanta isheen raawwatte hundaayyuu jechuudha. Viidiyoo isaanii viidiyoo dheeraa ture viidiyoo baay'ee dheeraa ture jechuudha. Viidiyoo san asirratti fide koppiraayitiin irratti fide waan ta'eefidha. Kanan gimmaasha garana fide birrii ishee xumurtee jirti fixxee jirti itti fayyadamtee jirti. Garuu innis gara biyya biraa deemee jira biyya ormaa jechuudha. Gara Jarmanii deemee jira birrii isaan itti fayyadamee gimmaasha birrii isaan itti fayyadamee birrii isaan kenniteefi inni gara biyya Jarmanii deemee jira. Isheen garuu Itoophiyaa keessa jirti jechuudha. Fiqiranyaan ishee kan duraanii kan ture kan amma abbaa manaa ishee hiriyaa ishee ta'e kuni birrii ishee kana fudhatee innis gara biyya Jarmanii deemee jira. Isheen tuni maraattee jirti. Hiriyaan ishee tuni har'a waan birrii kana kennituuf dhabdeetii jirti jechuudha. Biyya keessa jirti. Wanti deebistuuf hin jiru. Jireenyi biyya keessatti birrii yoo bade takkitti yoo nama harkaa bahe deebisuun baay'ee ulfaata waan ta'eef jechuudha. 400 deebisuun baay'ee ulfaata biyya keessa taa'anii jechuudha. Yeroo itti fayyadaman homaa namatti hin fakkaatu. Yeroo immoo
nama saniif kennuudhaaf barbaadanitti birriin sun bakka sanitti hin argamtu jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenya shamarranii warroonni nama amantanii namarratti birrii ergachaa jirtan hiriyyaa keenya jettanii maatii keessan yoo ta'e obboleessa keessan obboleettii kee yoo taatillee haa nyaatan homaa jechuu miti. Homaa jechuu miti jechuudha. Osoo ati karaarratti kuftee guyyaa tokko karaarraa si kaasu. Biratti boqotta waan ta'eef jechuudha. Garuu ormi haala kanaan deebi'ee si miidha. Obboleewwan illee nama hin miidhan jechuu miti. Kan hojii badaa hojjetan obboleewwan illee hedduutu jira. Baay'eetu jira jechuudha. Garuu immoo haa ta'u hanga tokko jechaadhaaf jechuudha malee yoo danda'ame garuu maallaqa ofii maqaa ofiitiin akkaawuntii ofiitiin godhachuun baay'ee barbaachisaadha. Har'a miciyyoon tun fayyaa ishee ni dhabde, maallaqa ishee ni dhabde, fiqiranyaa ishee ni dhabde jechuudha. Waa sadii dhabde jechuudha. Sa'aatii kanatti hidhamtee dhukkubsattee kan taa'atii jirtu. Hiriyyaan waan akkana raawwattullee ni jirti jechuudha. Akkasumas immoo hiriyyaa fiqiranyaa keessanii namni gaafa gara ofiitti anaaf abbaa manaa ta'a yookiin hiriyyaa ta'a jedhaniitii nama san waliin jireenya eegala baay'ee ulfaata jechuudha. Namni kun har'a miciyyoo kanaafillee hin taane hiriyyaa isheetiifillee hin taane miciyyoon kun hiriyyumti ishee tunuyyuu fiqiranyaa ishee irraa fudhatte ni dhabde hiriyyaa ishee ni dhabde har'a garuu cinqatii keessa jirti jechuudha. Seera jala ooltee jirti garuu. Ta'ullee hojiin isheen hojjette hojii salphaa miti. Isheen irratti hin beekamu namoonni irratti hin naqqa'u jettee hojii kana raawwatte dhugaan hin qallatti malee hin cittu. Namni gaafa dhara namarratti hojjete, namni gaafa sharrii namarratti hojjete, namni gaafa daba namarratti hojjete guyyaa tokko ni tura, ni oola, ni bula malee guyyaa tokko dhugaan sun inuma baate jechuudha turtiidhaan booda. Garuu har'a miciyyoon kun turtiidhaan booda dhugaan miciyyoo kanaatillee baate biyaansi qarshiin isheetillee yoo deebi'uufiyyuu baate. Fayyaan ishee akka deebi'uuf qoricha itti goote akka irraa hiiksiftu dubbatteetii jirti jechuudha. Kunuyyuu waan guddaadha. Garuu osoo argamuu baattee, osoo beekamuu baate, osoo irratti naqqa'amuu baate, micayyoon kun idimee likkii dhukkubsattee yookiin akkuma maraattee hidhamte kanatti jiraachatii kan jiraattu ta'a jechuudha. Namoonnumtiyyuu nama jala deebi'an namni nama amanee qarshii gaafa namarratti ergatu namni sun difiratiidhaan gaafa balleessu. Ishee birrii haa balleessu namni kun fiqeenyaa ishee kan isheen jaalattu irraa fudhattee jirti. Isheen isa waliin jireenya eegaltee jirti. Isheen kun garuu wanti isheen beektu tokkollee hin jiru jechuudha. Wanti isheen beektu hin jiru. Isaan lachuuyyuu tunis hiriyyaa fakkaatee ni haasofsiisti. Innis immoo fiqiranyaa ishee fakkaatee ni haasofsiisa jechuudha. Isheen kun biyya ormaati irra teessee wanti isheen irraa beektu hin jiru ture. Biyya gallaanidha kan agarte jechuudha. Sababbiin isaan qoricha kanas ishee irratti godhaniif akka isheen isaan hin hiisisnee fi isaan hidhaa mana hidhaa galuu waan hin barbaanneef jecha ishee kana akka maraattu ishee taasisan. Namni bar qarshiillee yoo namaaf kennuu baate biyaansi namni sun nagaayyuu qabaate yoo hojjete birrii san hojjetee argachuu danda'a jechuudha. Kan fayyaa caalu hin jiru. Fayyaa nama dhabsiisuu jechuun waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Fayyaa dhabanii hangam akka gaafa mataan nu dhukkube hangam akka of jibbinu nuti beeka jechuudha. Garuu waggoota baay'eef ji'oota baay'eef fayyaa ofii dhabanii yaaduu dadhabanii jiraachuun hangam akka ulfaatu jechuudha. Kanaafiyyuu obboleessa isheettu har'a gargaaree haala kanaan micayyoo kun kaameraan waraabamtee wanti hunduyyuu irra gahame haala kanaan to'atamtee jirti yookiin immoo qabamtee jirti amma jechuudha. Qabamtee jirti. Ammallee sobuudhaaf wantoonni ishee yaaltu yookiin immoo amallaxuudhaaf wantoonni ishee yaalaa jirtu hedduudha jechuudha. Mucaa itti dhiyaattee si jaaladhee jira maaloo ta'ee jira jechaanii jirti jechuudha. Fiqiranyaan isheen duraan irraa fudhatte har'a innis ishee dhiisee gara biyya biroo deemee jira. Namni hiriyyaa keenyaaf hin taane tokko nu'iif ta'a jennee yaaduun keenyayyuu wallaalummaa guddaadha. Kan hiriyyaa keenya sobee, kan hiriyyaa keenya attaalaleetii nun jaaladha nuun jedhe akkuma kaleessa hiriyyaa teenya sobee nus boruun sobee hiriyyaa keenya bira akka deemu kana yaaduun barbaachisaadha. Kun yaaduu dhabuu ishee irraa kan ka'e hiriyyaa ishee irraa fudhattee micayyoo kanas maraachite haala kanaadha kan goote. Viidiyoon kiyya guyyaa har'aa kana fakkaataa hanga viidiyoo birootti walitti deemnutti turtii gaarii. Hammeenya namarratti yaaduu haa dhiisnu gaarummaa namaaf haa yaadnu.